mana sana keessatti silatiifa mana sanatti gala. Silati jaantila manatti gala. Lakki soba daawwatan dhaqanii ilaalanii warri miidiyaa kana hordofan dhaqanii ilaalan mana sana keessa. Silatiin kun mana sunitti galee gara mana amantaa deemamoo hin gurguramamoo achuma ta'a? Achuma ta'a kan mana sanaati. Amma walumaa galatti eeggani egaa waan tokko garraa fagaattee sii gala dogongorri. Waan atis waan ta'e dogongortee kaatee duubatti gaafa deebitu ilaalte sii gala. Si ceephaa dogongorri keessun. Amma kan jiru mana sana keessatti maaludha? Sirata amlikotu fassamamaa jira. Sirna waaqeffannaa. Wanti hundi mana sana keessatti bas kana wanti wal argumtu hin jiru. Gaafa lakkii rakkoon qabu miseensummaa walitti hin qabsiisa maallaqaan hin qabsiisina ijoolleen salootii irratti haa hirmaatanii gaafa jedhuuni ajendaa sitti kennine bicha galmaan gahiidha kan hin jedhamaa ture. Asirratti dubbii keessan irratti Walatta Gabriel ishiin jedhamtu obboleettiin achirtu keessattuu barsiisa mana amantaa keenyaa kan hin eegne shakkummaa akka qabdu. Amantaa kana keessattuu fakkaattee jiraattu malee amantaa kana akka nurdofne yookaan immoo Yesus Kristos irratti akka dur Ariyoos faa ka'an Yesus Kristos irratti illee gaaffii akka qabdudha kan nuti dhageenye jirru. Innis Yesus Kristos waaqa miti jettee nama sirriitti falmaa turte falmaa jirtu Yesus Kristos waaqa miti jettee nama fudhattudha jedhama. Asirratti isinmee barsiisaa Istifaanos ta'e isinis ta'e abbaan achi jiranis kun lakki akkuma abboonni keenya gaa walgahii Niqiyaafaa Efesoon faa walgahii gurguddoo kanarratti Ariyoos faati gaaffii isaan gaafataniif deebisaa turan lakki Yesus Kristos waaqadha. Ilma waaqayyooti kan nu fayyisedha jettanii dubartii kanaaf gaaffii ishiitiif deebii laanne. Mucayyoon kun waa'ee gooftaa keenya Yesus Kristos hin amantu. Yesus Kristos waaqa miti jetti. Waaqa miti jetti. Har'a isarraa annan amana jettee daqiiqaa 10 viidiyoo hojjettu. In amanti taanaan shakkummaan qabdu taanaan keessi ishii gooftaan Yesus Kristos shakku taanaan lakki ani shakku na amanaa jettee daqiiqaa 10 viidiyoo hojjettu. Uummataaf agarsiistu yoo dhuguma ta'e. Dhuguma nama taanaan nama dubbachaa jiramti. Uummata koo fuuldratti dubbachaa jira. Uummata kun dhagaa. Isheenis uummanni ishee kun akka dhagaan haa dubbatu Yesus Kristos waaqadha haa jettu. Maaliif akkana jedha? Ijoolleen amma gaaffii kaasanii gaaffii kana gargaaratti fidanii dhugaa qabu. Yesus Kristos waaqa miti jettee guyyaa lama faana iyyaa buleen halkan. Halkan wangeelaan hin galabbanne hin jiru. Caqasan hin kennineef hin jiru. Guyyaa lama. Anan dura moo yoo xiqqaate gara torbee meeqa? Isa wajjiniin barsiisaa Istifaanos wajjin wal caqacaqaa turaniiru. Sanaan booda Istifaanos halkan faana dadhabnaan anatti dabarse hoomii ati immoo naan jedhee kun dhugaa samii lafaati. Maqaa nama sadii fakkaata. Asitti Istifaanosii fi Phaawulos jira. Asitti immoo Faayisaa fi Istifaanos jira. Kitaabni kun kan eenyuti? Kan keessan immoo kan Istifaanos immoo kan Phaawulosi? Gaafa taraasaa dhagee moobaayilii isaatiin laayivii dabarsaa malee hundumtuu manumattidha. Gubaayeenis faarfattoonnis manuma isaatti affeeramanii dhaqu. Faarfattoonni hedduun gurguddoon dhaqanii manuma isaa mana dhuunfaa keessatti faarfatu. Wanti hunduu achuma keessa kiraara achuma keessatti montaarboon achuma keessa wanti hunduu achuma keessa jira. Amma maaloodhaa jechuudha daandii mana amantaa keenyaa keessaa baheeraa jennee gaafa dubbannu sirraata amlikoo mana keetti waan fassamamaa jiruufidha. Amma taabota qofa tafe lubni jira daakuun jira wanti hunduu jira barsiisaan jira.
taabota qofa tafe. Kun garamitti deemaa jira mana amantaa keenya maal gochuuf jira isa jedhu kana abboonni mana amantaa keenya kan bulchanis dhimma kana ilaaluu qabu. Namoota baay'ee jandamu jedhe sabicha miti. Indamu anamma obboloota koo kana jibbisaan kan irratti kaasaa jiru sirrii mitiidha. Kun dogongora guddaadha. Dogongora guddaadha. Akka kanaa ta'eera taanaan dogongora guddaadha sababii isaa akka seera mana amantaa keenyatti egaa seerni waaqeffannaa ala miti jechaadha. Mana dhuunfaa tokkos miti jechaadha. Sababii isaa mana amantaa hedduun jiru heerri ishii dogmaa qannoonaan ishii tokkodha. Mana amantaa keenya manneen amantaa biraarraallee adda kan godhugaa seerri ishii tokkodha jechaadha. Seera tokko waan bultuuf. Kanaaf egaa dogongora jiran keessaa inni kun dogongora tokko. Dogongoroota akkanaa kana keessattuu yeroo cuwwaa kanaaf kaffaltiin kaffalamee miseensummaa waggaadhaan 6,000 kun kaffalamee wantoonni garaagaraa kun ta'u asraat bakuraatiin kun yeroo itti galu silatii yeroo itti galu kan isin karaadhuma barumsa fakkeessanii illee ijoolleedhaa dabarsuu yaalle sirrii miti jettanii. Kana gochuuf wanti isin dhowwe jira maaliif mee sirrii miti hin jenne? Eeyyee wanti na dhorke jira. Sirrii miti akka hin jenneef. Maaliif seete barumsa kan kennu barbaadamu. Waan barumsa wal qabatu kan akka kennu barbaadamu. Waan gorsan wal laallatu guyyaa tokko koorsii barsiiseera naana jedhu dhiyaate. Amma kana ture miti guyyaa tokko barsiisaan fayyisaa koorsii barsiiseera naana jedhu. Ajandaa isinii kennamu waa'ee kanarratti haasaadha malee. Ajandaan naa kennamu waa'ee tsalootii qofaadha. Kadhannaa qofa. Galgala sa'aatii 3 hanga sa'aatii 6 qofa. Kadhannaa qofaan malee barumsa miti. Injiru. Gaafan indahum kitaaba qulqulluu gaafan barsiisuu gaafan gorsuu moobaayilii biraatiin na dhaggeeffateetu gaafan ijoollee kanan godhina gaafan jedhee gorsuu moobaayilii biraatiin taa'ee dhaggeeffata kutaa biraa kee taa'ee dhufee maal jedha ijoolleen akkattiin sirratti kaa'aa jiru naan jedhe dhufeetu. Gorsi barsiisaan gorsa sirrii miti jedheen sirratti kaa'aa jiru naan jedhe dhufee. Kan jechaa jiru sadha garuu ijoollee siin jechaa jirudha. Ani immoo nan beeka irratti maaliif sagalee koo inasta gabbaabanichi gaafa inni dhaggeeffachaa ture. Gaafa inni immoo keessaan dubba dhagaan ture. Akkan ijoollee kana kun sirrii miti akkan jedhu carraa miti akkan afaansaa akka naan goone. Bana garaatti mucaan kun maal wala siitanii nama wallaalaa barbaade yeroo hunda. Wallaalaa. Amma barsiisni wangeelaa bebbeekamoo hin jiru. Barsiisota wangeelaa bebbeekamoo meeqa affeere mana isaatiin affeeru. Faarfattoota isin affeeru. Warra marrajaa jalaan baasne bichee sassaaba. Warra gowwaa. Warra yoo waan nuti amantaan qofa jiraatan bichee sassaaba. Warra kaan hin barbaadu. Warri olaanii irratti bebbeekamoo jiru hin affeeru. Biloo godha yoo hin damjara. Maaliif wayii irratti ka'u. Kanaatiif ijoollee kanarratti akkan kana himu dogongora kan jedhu carraan isaas naaf hin kennamu naaf kennamees hin beekamu. Okay. Asuma wal qabatee egaa dogongora jiru erga isin argitanii baataniis akkana malee ijoolleen tokko tokko safuma dogongoraachi keessa jiru arginee baane wantoota garaagaraa nurra gaheera jedhanii gara keenyas kan fidanii jiru. Gaaffii garaagaraa kaasanii rakkuma sila isin kaastanii waa'ee xoofoo cuwwaa kana waan garaagaraatti wal qabatee waan garaagaraa kana kaasanii waan ta'eef mee isarratti hundaa'uudhaan ijoolleen kun kan isaan kaasan fa'aa asumaan osoo isinis nu dabarsitanii gaaffii ijoolleen achi jiran kun kaasan keessattuu biyya alaas biyya keessaas namoonni garaagaraa kaasaa waan jiraniif kanaaf mee wantoota darbaa jiran kana osoo nuuf kaastanii. Haa ta'u garaan waan tokkoon kaasee darbaa. Gaaffii ijoolleen iyyaa jiranii maaloo cannaqamneerraa dhiphanneerraa kan jechaa jiranii dhimmi amantaa kana hunda keenya laallata. Qaama seeraas hin laallata. Abbootii amantaas hin laallata. Wanti kun maalidha jedhanii gadi ta'anii ilaaluun barbaachisaadha. Daandii gadhiiseera. Daandii gadhiiseera. Ijoolleen kun maal jechaa daandii gadhiiseeraadha. Jarroo daandiin gadhiisneedha. Ijoolleen immoo barataan immoo miseensoo daandii gadhiistanittudha. Daandii gadhiistanii gaafa jedhamu immoo xilaatadha, diinadha. Inni akkasidha jedhanii nama farrajuutu jira. Amma ilaalta yuutuubii kana gadhiiste saatii tawassaneen booda tiiktookiin gaafa inni ittiin hojjetamu.
Maal gochaa jiru zamachaa geggeessaa jiru amma. Isinis waa'ee waldaa keenya gaarummaa hojjenneerra maal goone TikTok, YouTube hojjedhaa jechaa ni jira. Kaleessa itti kaatee Facebook irratti session wallee gadhiifameera kaleessa. Kaleessa session wal gadhiisaniiru. Comment jala jiru immoo waan uummanni immoo jechaa jiru immoo seentee ilaaluu dandeessa. Waan nama saalfachiisudha jechuudha. Kanaatiin kan wal qabate gaaffiin hedduun kaa ture. Sana keessatti otoo gara gaaffii sanaatti hin darbiin dura waan tokkoon kaasee darba innis maaloodha waa'ee kadhannaatiin wallaalla tokkoon kaasee darba. Barsiisaa Fayyisaa gaafa jedhanii namoonni tokko tokko daa'imatti fakkaata isa kaan immoo nama guddaa maanguddootti fakkaata. Namni nan beekne baay'eetu jira jechuudha. Garuu maqaa kootii waan baay'eetu hojjetame. Inni kaasuu barbaadu jechuudha. Maqaa kiyyaa waa hedduutu hojjetame. Innis maaloodha namni nuti kan barsiisnu tsalootii godhaadha. Akkattiin sagadaa, akkattiin soomaa, akkattiin tsalootii godhaa, diina keessan daabiloosiin akkattiin mootuudha kan nuti barsiisnu. Isa gaafa nuti barsiisnu ijoollee sana tagabbaranii seexanni gaafa tsalootii seexanni ka'a. Maaf kaatan jedhamuun ofiisaatii ka'a waan ta'eef. Amma ijoollee baay'een haala gorsama sanaatiin fayyan jiru. Sana keessatti waan tokkotu jira. Akka miseensi gara sana dhufuu fi keessaatiin mari'ataniitu seexanni narra jira jedhiitii jedhanii kan isaan fidaa turantu jira. Ingooni haa jedhu dhiyaate. Jarris ingooni haa jedhani. Ijoollee biddeen nyaachaatu akka waan seexanni cannaqaa jirutti manguddoo amma achi mana sana jiranii qomoo saafata kilasa ilaalee akkattiin akka saree maraatutti cannaqaa jiru jaarson manguddoo. Keessaatiin seexanni jirtiyyaa jirti namni jirti fayyaa jiranii akka namni jechee dhufuuf ajandaa keessaan ijoolleetti kennu. Ijoollee noo keessaatiin biddeen ishii nyaachaa yookaan bishaan irraa takka iyyitee achirraa buusti. Tokko kan inni irratti gochaa turani. Sakana immoo ijoolleen akkattiin hin gorfame jedhetu immoo natti hime keessaa. Tokko kana. Lama immoo yoo birrii miseensummaa kaffaltan malee tsalootiin siniin godhamu kan jedhamu akkattiin qabamu. Yoo birrii kaffalte malee tsalootiin siif hin godhamudha. Kun maalidha? Inni sadaffaan tsalootii sinii godhama birrii kennaa. Keessatti koo ba'ee guruppii sana irratti warri miseensummaa guuttanii warri birrii kaffaltanii kottaa jedhamee warri miseensummaa hin guunne gadi darbatamaa turan. Maaf darbattanii jedhanii maaf darbattu? Kiristaanii dhukkubsattee ta'anii dhukkubsatteetti. Maaf darbattu? Har'a sarraasi guruppii sana seentee ilaaluu dandeessa. Ebeelu miseensummaan qabdu dubbi. Mucaan tole kamaa jirti yookaan koshiinaa madaabii keessatti kuftee jirti yookaan seexanii buruqsee waan ta'e godheera. Akkasiin manfasiin sun hidhaan iddoo ofirraa gooti. Keessatti walitti Gabriel maaf akkas gooti maal? Sirriidha kiristaanummaan kanadha. Gaafa lakkee rakkoon qabu miseensummaa walitti hin qabsiisaa maallaqaan hin qabsiisinaa ijoollee mun tsalootii irratti haa hirmaatanii gaafa jedhuuni ajendaa sitti kennine bichee galmaan gahiidha kan hin jedhamaa ture. Asirratti dubbii keessan irratti Walatta Gabriel ishiin jedhamtu obboleettiin achirtu keessattuu barsiisa mana amantaa keenyaa kan hin eegne shakkummaa akka qabdu. Amantaa kana keessattuu fakkaattee jiraattu malee amantaa kana akka hin hordofne yookaan immoo Yesuus Kiristoos irratti akka dur Ariyoos fa'aa ka'an Yesuus Kiristoos irratti illee gaaffii akka qabdudha kan nuti dhageenye jirru. Innis Yesuus Kiristoos waaqa miti jettee nama sirriitti falmaa turte falmaa jirtu Yesuus Kiristoos waaqa miti jettee nama fudhattudha jedhama. Asirratti isinmee barsiisaa Istifaanos ta'e isinis ta'e abbaan achi jiranis kun lakki akkuma abboonni keenya gaa walgahii Niqiyaafaa Efesoon fa'aa walgahii gurguddoo kanarratti Ariyoos fa'aati gaaffii isaan gaafataniif deebisaa turan lakki Yesuus Kiristoos waaqadha. Ilma waaqayyooti kan nu fayyisedha jettanii dubartii kanaaf gaaffii ishiitiif deebii laanne moo waan kun odeeffannoon kun sobadha moo dhuguma ishiin Yesuus Kiristoos waaqa miti jettee falmiti. Waan bareeda kaaste iddoo waan dagadhee na yaadachiiste maal seete ammoo walumaa galatti kaa mucaan kun jibba dhuunfaa irraa hin qabu. Jibba dhuunfaa irraa hin qabu. Wiyoon arrabsites rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Barreeffama ishiin jettee arrabsite hedduu jira.
Isa inni seera wajjin waa wallaalatu waan ta'eef asirratti san kaasu. Arrabsu sana barreeffama keessaa isheen nama barreessite sagalee isheen keessaati waa'ee jedhanii waa'ee dhimma seeraa ta'an karaa seera waan seera laallatan waa'ee amantaa ishee toon kaasin duraa otoo gara biyya Itoophiyaatti deebi'an dhufin duraa maal turte kan jedhamu biyya alaa turte jechaadha. Biyya alaa turte yoo xiqqaate naannoo waggaa 9 akkasitti ol. Bara kana keessa amantaa maal hordofaa turte? Maal hordofaa turte kan jedhamu gaaffii mataa isaa danda'e. Deebi'ee otoon gara waa'ee isheen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti shakkii qabdi jedhu dhugumaa isa jedhu san ibsuu kootiin dura mucaan kun yeroo baay'ee maal jechaa turte biyya ormaatti akka argatamtee jirtu. Akka guramtee jirtu. Haasaa turani. Inni maal jedhaa mucaa kana barsiisaan sifaana mucaa kana gargaaru biyya ormaatti du'aa jirti waa'ee amantaa isheetiif du'aa jirti. Kun maniidhaa galtee jirti birrii haa buufannu jedhanii birrii buusaa turani. Qarshiin kun eessarratti bu'a akkaawuntiin irratti? Akkaawuntii isaarratti. Biyya keessatti? Biyya keessatti akkaawuntii isaarratti. Isheen waan jirtu biyya alaati akkamitti biyya keessatti? Biyya alaa jirti. Era dubbicha amma sirriitti naa hubadhu. Mana argatamtee jirti jedhaniitu si'a sadi deddeebi'anii. Bilbila haasaa akkamitti manadhaa keessa taa'u mi'anii kan nagarrame. Manadhaa jirti eeggatee akkamitti bilbila haasofti. Keessattuu manadhaa biyya alaa keessa bilbila haasofti. Bilbila haasofti. Eshi reebamteetti bubburuteetti taanaan riisiitii isheen ittiin akkamamte nuu ergaa jennaan lakkati jibba isheerraa qabda jedhaniif aawwatu godhan ijoollee achi keessaati. Ijoollee gaaffii gaafatanii. Suura ishii guyyaa tokko hin ergine. Suura ishii inni sin ergu isheen sin ergitu suura nama biraatiin suurii jalqaba suura nama biraatiin birrii sassaabanii. Kun isheen miti jedhanii ijoolleen kaanaan immoo lakki isheen suura koon kenninaa na barbaadee har'a baheeraa har'a mana jira suura koo argan immoo na hidhu jettee suura koon kenninaa jettee si'a sadiitti ijoolleen immoo waan dhimma amantaa isheetiif akkas taate amantaa isheetiif wareegamummaa fudhachaa jirti maal ta'aa jirti warri ishii immoo keessattuu wanti na dannaqe haatiif abbaan ishee obbolaan ishee mana jalaa gurguratanii mana isheen ijaarratti jalaa gurgurataniitu warri ishee jibbanii gatanii warri ishees gargaaruu hin danda'anii. Kanaati warra ishee wajjin wal loltee jirti waan ta'eef namni ishee gargaaru jiru birrii buufadhaa jechaa ture. Lakkii yoo jedhan haa dubbatanii dhufanii miidhaa. Qarshii kana yeroo isaan obboleettii keenya kana egaa biyya alaatti gargaaruun barbaadan ishiin egaa haa ta'u mana hidhaa arga seente biyya alaa keessatti mana hidhaa arga seente qarshiin maaliif biyya keessatti gurramuun barbaachisa? Isin kanarratti waan takka hin dubbanne sirrii miti hin jenne. Ani kanarratti dhugaadhuma jedheen fudhadhe. Dhugaadhuma uguma rakkatteetti. Garuu wanti shakkinatti uume tokko suura ishii maaf hin kennine suura ishii nuu kennaa jennaan suura ishiin kennamu jedheen barsiisaa isaanii sababbaraa jira waan ta'eef ijoolleen dhuguma naaniiru. Kennaa turanii suura ishii maaf dhowwatte maqaa ishii maaf dhowwatte maqaa ishii koo eegga biyya keetti galanii makiinaa bitaniiti maqaa isaaniitiin koo makiinaan sanatti ibsine malee maqaa ishiin ibsitu dibbiqiidha. Kanaatiif ijoolleen gaaffii isaanii keessatti anamma kana ijoollee beeka ijoollee jedhe kana ani hin beeku ture dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaatiif sirrii miti ijoolleen kan jedhan kana. Inni deebi'ee mucayyoon kun waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin amantu. Yesuus Kiristoos waaqa miti jetti. Waaqa miti jetti. Har'a isarraa annan amana jettee daqiiqaa 10 viidiyoo hojjettu. Hin amanti taanaan shakkummaan qabdu taanaan keessi ishii gooftaan Yesuus Kiristoos shakku taanaan lakki ani shakku na amanaa jettee daqiiqaa 10 viidiyoo hojjettu. Uummataaf agarsiistu. Yoo dhuguma ta'e. Dhuguma nama taanaan nama dubbachaa hin jiramti. Uummata koo fuuldratti dubbachaa jira. Uummata kun na dhagaa. Isheenis uummanni ishee kun akka dhagaa naa dubbatu Yesuus Kiristoos waaqadha jettu. Maaliif akkana jedha? Ijoolleen amma gaaffii kaasanii gaaffii kana gargaaratti fidanii dhugaa qabu. Yesuus Kiristoos waaqa miti jettee guyyaa lama faana iyyaa buleen halkan. Halkan wangeelaan hin galabbanne hin jiru. Caqasan hin kennineef hin jiru. Guyyaa lama. Anan dura moo yoo xiqqaate gara torbee meeqaa? Isa wajjiniin barsiisaa Istifaanos wajjin wal caqacaqaa turaniiru. Sanaan booda Istifaanos halkan faana dadhabnaan anatti dabarse hoo mi'ati immoo naan jedhee. Kun dhugaa samii lafaati. Innis akkas hin goonee haa jedhu. Kana malee seera kun wangeelli akkas jedhaan qulqulluun Paawulos akkas jedhaa qulqulluun Phexros akkas jedhaa caqasanii caqasneef hin jiru.
Sanaan booda bakka nan dadhabe jedhin dama masaati kudha itti waan itti ture gaafa qolatan keessa nan dadhabe bakka ati amanaan jirtu jedhin sanaan booda inni rafitee akka dhufee itti bilbilee guyyaa sanaan booda hin kaasne. Tariiziin jedhii alaamaa keenya galmaan hagaannu jedheen ta'ee tarii wanti ta'in wanti hin guyyaa sana booda hin kaasne. Hin kaasne jechuudha. Kanaatiif amma anis kanan barbaadu kiristaanonni keenyas kan barbaadanii Yesuus Kiristoos shakkiin qabdu taanaan adubbatu dhufte miidiyaa irratti. Shakkii qabdi taanaan immoo ijoollee kana geggeessuu hin dandeessu alaamaa biraa qabdi jechuudha. Qoreedha waan ta'eef. Ijoollee biyya ormaa jiranii ijoollee miseensa nama 300 nama 250 kan agulaallaa jiru immoo nama 3dha. Nama 3 agulaallaa jira. Wayinii mucaa jedhamtu walitti Gabriel mucaa jedhamtu Estefaanos agulaallaa jira. Jarri kun maaliif agulaalla'u? Biyya seerri jiru keessatti akkas gochuun sirriidha. Maallaqa kan jedhu amantaa keessaa waan sirriidha. Ijoolleen nama barsiisa Estefaanos mucaan tokko yeroo darbe hojiin keessan dogongoradha jette. Hojiin keessan dogongoradha jennaan biloo godhe. Sanaan booda barsiisa maaloo dhiifama naa godhaa jette. Dhiifama naa godhaa jette waraqaa peejii meeqa barreessite? Kunoo barreeffama kana. Alaa kiristaanonni akka ilaalaniif kan barreeffama kana gaafattee barreessee fi dhiifama naa godhii. Barumsatti hin deebi'ee baradhannaan hin barbaachisu jedhee biloo godheen ayyaa kiristaanummaa jette mucaan. Ayyaa kiristaanummaa kiristaanni tokko dogongorsi 77 dhiifama godhiif jedhaa. Ati garuu barsiisaa akka afaaniin barsiistan miti iyyuu maal ta'u dhiifama naa gootan jettee dhiifama gochuuf didee. Ijoolleen kun sadan kaayyoon isaanii maaloodha? Kaayyoon isaanii maaloodha ijoolleen kun sadan? Walitti Gabriel hin shakkiti gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti. Isheen sunis ijoollee keessaan ammalteetu sossobdee maal goote fiddachitti gashiti. Ijoollee gaafa dhufanoo birrii kaffalu. Eega birrii kaffalanii kaanii maaliin nutu qanii jedhanii immoo iyyuu deebanii immoo maaltu jira? Deebee kana bichee miti. Ijoolleen waldaa sana keessatti gaaffii kaasan hundi isaanii kurkuffamaniiru bahaniiru. Birrii numti illee waldaa sanarra jiru nama 3tti deebi'eeramu. Tokko wayini isheen jedhamtu alaa teesseetu obboleessa ishiitiin akkaawuntii obboleessa ishiitiin akka ta'u goote. Isheedhaan ala jara lama jara obboleessa ishii bakka buufatte ala teesse. Walitti Gabriel ofishiitti dhufte biyya alaatti ofishii dhufte. Siraanis keessa jira. Maal gochuuf jiru? Kan jedhamu daantaa mataas kaayyoo mataa isaanii danda'e qaba. Anammayyuu wanta shakku ijoollee barsiisaa jirra, ijoollee barsiisota wangeelaa baadiyyaatti ergaa jira kan jedhu abbootiin paappaasonni irra ta'anii ilaaluu qabu. Eessatti ergaa jiru? Ijoolleen baratanii deebi'anii barsiisanii garuu ajandaa maal fudhatanii deemaa jiru? Paappaasitti ajandaatti kennee ergaa jira? Asii waldaa guruupii mootummaa ajandaatti kennee ergaa jira. Ajandichoo maalidha? Silaamchaan kun Yesuus Kiristoos irratti shakkiti. Asteessee dhimma barsiisota lallabdoota kana gorsitee gadhiisaa jirti. Maaltu gaggeeffamaa jira? Sana qofaa miti. Akka gaardiitti ijoolleetti fayyadamuuf ta'e jirtu beeka. Kana abbootiin keenya kanas ilaaluu qabu. Kanaatiif namni Yesuus Kiristoos shakku kiristaana bulchuun akkamidha? Kiristaana hoogganuun kun akkamidha? Inni kun sirriitti kan ilaalamuu qabu. Jarris kunis dhufanii dubbiiwwan anamma kaasan irratti viidiyoo kan ilaalan deebi'aa kennan. Deebii jechuudha. Kanarratti wanta dabalu tokko dhuguma dubbachuuf taanaan hojiin gaggeeffamaa jiru kun hojii dharaadha. Dhara. Maaliif akkas jettee yoonaan jettanii hojii isaanii irraa kan ka'e. Maqaa kootiin si'a lama wayii daldalanii maqaa kiyyaan. Barsiisaa Fayyisaa Gargaaraa meeshaa manaa bunnaa fi barsiisaa keenya jedhanii si'a lama ol maallaqa sassaabani. Maallaqa sassaabani maqaa kiyyaan. Maallaqni kun sin bira hin geenye? Maallaqni kun na bira hin geenye. Nan dhagee gaafa tokko isaanii birrii buufanneeru. Birrii maal buufachaa birrii maaliitiin jedhee gaafadheen qodaa manaa sii gunnadhaniitu. Na akkasii mana kana keessatti qodaa maaltu guutamaa jedhee dhugaa dubbachuu taane. Mana basoosii keessatti dhugatti qodaa maaltu guutamaa. Kanan barbaaduu fi kanatti barbaaduu garagarii jedhee. Maal godhaa? Birrii walitti sassaabee akkaawuntii isaa irratti gashisiisee nan kennaaf jedhee taarikni hojjete kun sitti hima. Akkasitti himee ji'a xirree keessatti tajaajila eegaleessiin jedheera. Kan jette hidaarii keessa. Hidaarii
tasaasii xarrii kan ji'a sadanii kana walitti qabeetu kan ji'a sadii 618 17,000 dabaleetu 25,000 naagasheetu damoozoo kiyya sachitii ture san naagashee gasheeraa fi jedhee achitti qalbii numti maaliif akkas godhe jedheetanii yoon gaafadhe maallaqaaf nutti dhufte jedheetan nan dhiise. Amma wanta namni gaaffiiwwan nama kaasaa jiruu fi yaada nama kennaa jiru kanatti in amana jedhee hin eegoon. Amma otoo miidiyaatti deete baay'eessu in amanu. Maaliif akka inni rabbatu nan beekaa. Bukkee taa'eetan ikkoo kun akkasiin lakki akkasiidha waliin jechaa kan ture. In amanu. Kanaatiif dogongora kana gaafa laallu maaliif dhimma uummata kana na laallata waan ta'eef dubbadha. Maaliif na laallata? Abboonni mana amantaa barsiisi jedhanii na eebbisanii sartikeetii natti kennanii kunoo ragaa siifaa ta'u yoo namni ragaa maal qabda maal ittiin ragaa ittiin barsiisu ragaa qabdaa jedhee yoo namni si gaafate kunoo ragaan koo jedhiitii agarsiisa jedhanii abboonni koo kan naa kennan akka uummata kana barsiisuufidha. Gaafa uummanni kun dararamu immoo callisuun immoo sirrii miti. Kanaatiif kanaaf kun kana fakkaatanidha. Isa kan yeroo biraatti dhufna. Ammas sirriitu taara wanti kun. Baay'ee gaariidha. Mee amma gara xumuraatti haa dhufnuti. Egaa ijoolleen biyya hambaa jiranis gaaffii garaagaraa kaasaa akka turanii silasillee xinnoo kaasneerra. Yaaduma achi keessatti argan kana waan garaagaraa kaasaniiru. Mee amma gara xumuraatti haa dhufnuti. Waa'ee kitaaba kanaaf asoo naaf kaastanii jechaadha. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas akka arganiif kitaabni kun maaliif shakkita jedha. Qopheessitoota jedha. Maqaan kun Paawulos Mokonnon eenyudha? Tokkoffaa barsiisaa Istifaanos Shumaa fi Paawulos Mokonnon jedha kitaabni kuni. Kitaabni kun gaa bara araaraa bara 2015 akka maxxanidha. Maxxansaa fi raabsaan waldaa Tsaraatsiyoon kakuu araaraa bara araaraa 2015 Finfinnee jedha. Gatiin qarshii kanaa immoo $200 asiini qopheessitoota jedhee barsiisaa Istifaanos Shumaa fi Paawulos Mokonnon jedha. Gara keessaa yoo dhufne immoo inni duubaan jiru kun akkuma jiruttis ta'ee qopheessaan jedha asitti. Asitti qopheessitootadha. Asitti immoo qopheessaan barsiisaa Fayyisaa Mokonnonii fi Istifaanos Shumaa jedha. Kitaabni kunis seeraanis akka maqaan umtilee seeraan guulalamne maqaa nama 3 fakkaata. Asitti Istifaanosii fi Paawulos jedha. Asitti immoo Fayyisaa fi Istifaanos jedha. Kitaabni kun kan eenyuti? Kan keessan immoo kan Istifaanos immoo kan Paawulosi. Maqaa nama 3 arga waan ta'eef yeroo darbe eebba isaa online irraan yookaan immoo gara toora miidiyaa Facebookiidhaanis eebba kitaaba kana yeroo beeksisan argeen ture. Kanaaf iyyuu kan Paawulos immoo kan Istifaanos immoo kan Fayyisaati kitaabni kun. Dhuguma dubbachuuf taanaan gaafani kitaabni kun argu dhugaanan gadde taateewwan kitaaba kanarratti ta'ee fi kiristaanummaa lallabaa jechuun sirumtiisa keenya maal akka ta'e bichee dhugaa anaan nagadisiisa. Baay'een gadde jechuudha kitaaba kanarratti. Kitaaba kana kan barreesse anadha. Deebi'ee kitaaba kana keessaatii fuula 20 qaba barsiisaan Istifaanos. Inni eessaa kitaaba kanaan dura maxxansan gaaffii gaafatamtaniif deebii deebisuudhaaf qophaa kan jedhu irraati achirraati as keessa hagalu jedheetu anatti as keessa gashisiise. Ediit kan godhe anadha yuuti. Gulaalaan immoo nama biraatidha. Gulaalaan namoota biraati. Namoonni gulaaltonni asirratti barreeffamanii jiru. Gulaalaanis inni waan inni beeku hin garuu umarra mucaa tokko kashiin gulaaltu mucaa tokkotti kennee mucayyoon tokko sirriitti mucayyoo waaqni ishee eebbisu mucayyoo tokkotu gulaale. Dhimma inni keessaa qabumtu hin jiru. Waan inni beekumtu hin jiru. Haa ta'u qopheessitoota jedhee barreesseera. Garuu waa'ee kitaaba kanarratti waan ani jechuu barbaadu dhiifama faana. Asirratti Paawulos jedha. Keessatti qopheessitootaa jedha.
Keessatti immoo qopheessaan jedha. Qopheessaan otoo ofii qopheessee qophisoota jedha malee qopheessaan jedhu ture. Dhugaa jiru nu asirratti barreesseera. Qopheessaan jedhe. Qopheessaan. Kanaatiif kitaaba kana akkatti miti kan inni itti kenne. Kitaaba kana itti kennuun koo tureedha. Kitaabni kun keessan ture jecha. Kitaaba kana natu itti kenne. Iddoon bira otoo isa bukkeen ga'iin agara sukkatii Amboo barsoota yuunivarsiitii Amboo kan akka Daakuun Kaffaaloo kan akka Abbaa Pheexroos kan akka barsiisaa Yohaannis barsiisonni gurguddoon sirriitti idiiti godhanii ilaalanii waldaa qulqullootaan yeroo sana naannoo 2012 gara Finfinneetti dabarsanii ilaalamee in ta'a jedhamee gad deebi'e. Sanaan booda moojila guddaa hojjetanii moojila guddaa sanarratti kun keessaatii aabawu kun itti haabuutu jedhanii qalama diimaadhaatti marreen naa kennan. Sanaan booda eegga eeyyamameeti eegga abboonni eeyyaman eegga agara sukkatiin eeyyame amaxxansamu jedheetanii anatu teelegiraamiidhaan ergeef isaatiif. Waan jiru sirreessiiti amaxxanu. Yoo maxxansame yoo galii baay'ee dadhabne meeshaa elektirooniksii keenya waan ittiin bitan nuyi argannaa jedheen. Tokko amantaatti jabaannaa dhamma kiristaanitti irraa barataa lama immoo nuti immoo hojii biraati meeshaa elektirooniksiitiif nu mijataan jedheen. Sakana 2013 darbee 2014 darbee 2015 gaafa dhufu ani fi iddoo tokkotti dhufne. Maadhiis ta'ee jennaan achi jedhee hojjete. Akka inni hojjetamu godhee ulaalamee akka inni xumuramu godhee anis mucayyoon achi ilaaltee natti deebisti ani immoo asitti ilaalee sirreessitanii mucayyoota achi deebisa. Mucayyoota achi deebisaa ture. Ani ilaaletanii sirreessee natti deebisa. Mucayyoonis immoo ilaaltee iddoo kana tafettee natti deebisa. Naa mucayyoo gidduu deddeebi'aa ture jechuun mucaa sana gidduu deddeebi'aa ture. Inni as keessa peejii tokko ilaaleera yoo jenne isatu beeka. Ani akka ilaalletti hin beeka. Kanaatiif gaafan kitaaba kanatti kennu dhuma isaarratti maqaan kiyya kun maqaan Paawulos jedhu kan Qomoos Abbaa Kabbadaa kan jedhamu kan ittiin waamanii ture. Astaadarii Bataskaanaa Gaabreelii tokko kan isaan ittiin waamanii. Aan kana miti kan barreessetti kenne. Fayyisaa isa jedhu san barreessetti kenne. Isarraa balleessee kanatti dabale. Kana godhe. Maqaan kun maqaa lama ta'ee jechuudha. Kun Acaarbaarii jedhama. Akka biyya lafaattis Acaarbaarii. Kanaatiif maaf akkas ta'aa jedhee gaafadheerani. Hin dallane kanarratti. Lama. Suura kiyyaa suura isaas godheetanii itti kenne. Suura kiyyaas kan isaas irraa balleesse. Irraa balleessin jedhamee jedhe. Eenyu koree wajjin mareen irraa balleessi jedhamee. Manni maxxansaas balleessinaan jedhee. Manni maxxansaa akkas jedhu akka inni jedhe nan beeka. Haa ta'u jedheen dhiise. Lammataa bilbila kiyyaa asitti barreesseen bilbila isaa asirratti barreessitanii kaa'e. Bilbila kan kiyyaarraa balleesse bilbila isaa lamman irra godhate. Maaloodha amma barreessaan anaadha. Abbaan kitaabichaa anaadha. Isa jedhutti muluu dachaafatee jechuudha amma. Maqaadhaanis bilbilaanis waan adda addaatiinis isa saabbatee jechuudha. Kana gaafa nan argu maaf akkas gooteen jedheen biyyooma kiristaanumaatiin gaafadhe. Dallannan bakka dhiisi rakkoon qabuun jedheen. Rakkoon qabu bichaa kitaabichi ba'ee saba kiristaanaa bira haa ga'u dhiisi jedheen nan dhiise. Tiyyuun qabamne badaa. Sana keessatti kitaabni kun jedheen ilaa amaxxanu. Tokko manneen amantaa baadiyyaa jiru ittiin gargaarama yoo isin maxxansitan. Inni taan immoo ani immoo persentiidhumaan illee akka namni tokko dadhabbii argachuu qabu persentiidhaan naa kennitanii meeshaa elektirooniksii ittiin bitadheetiin hojii biraatiin hojjedhaan jedheen qaaliidha kanan jedheen. Kan amma gaafa maxxanemee ba'ee gaafa piroomishinii isaa gaafa eebbaa analan jiraa wanti jiru isa bukkeedha. Akka keessummaatti ni yaadden gaafas akka keessummaatti akka barreessaa tokkotti ta'u akka keessummaatti ni yaaddeetanii wanta dubbadhu illee harkaa badee gaafas. Inni madarakii marraa'u barreessaa kitaaba kanaa barsiisaa Istifaanos jedhe. Achi ijoollee namoonni na wajjin dhufan kitaaba nama biraa eebbisiisuun waamte moo kan keetii naan jedha sorgaa waaqayyo. Achiiti waan hin dubbadhu allaalanii lakki bakka dogongora ta'uu danda'a dhiisaa wanti kun hin jedhin. Achiiti namni sadii ka'ee bahe. Namoonni barsiisonni wangeelaa kan afaan gaafa ba'an. Sanaan booda anis baheen ala ture gaafa deebi'u
fuula koorratti argee dallanuu koo argee barsiisaa Faayisaatti dabalii jedhee nagee madaraka mariidhaan. Viidiyoon gaafas waraabame tasfuu istiidoo burraayyuudha agarsiisu viidiyoo sana baase. Kan isaanii itti maqaa isaanii sadeen sanaan booda madaraka mariin barsiisaa Faayisaa itti dabalee. Yeroo kan namni immoo haaraatti ta'e namni kitaaba sana eebbisuu dhufe. Na ilaalan sanaan booda yaada itti kennanii jedhan. Achitti yaada waan itti kennu sun harkaa buti. Maali wanti hunduu daandii gadhiisee dhufe waan ta'eef. Umaan dubbanne gaafa achitti hin galla jennu kitaaba firee kudhan bicheen lakkaa'ee fuudhe. Firee kudhan bicheen lakkaa'etanii namoota eeggan ol dhufeetti baay'een afaan dadhabaa turanii jaraaf hin kenneef. Abummaan kitaabichaa yoo nannabe jechuudha boodarra. Isa kan biraan abummaan nannabe. Dhabeetanii eesh waaqumaaf haafu jedhee nan dhiise ammas. Waaqumaaf haafu jedheetan dhiise. Dhumarraa lolli kiyyaaf lolli isaa gaafa garmalee cimaa dhufu abbootiin maal godhanii abboonni abbaa Taklaa Sillaasee koottaa jedhanii nu araarsan. Maal jedhanii dhiisaa waan kana duubatti deebi'aa jedheen. Jalqabaa yeroo kitaabni kun maxxansamee bahu ammas ni tole dadhabbii kiyya naa kennaa jedheen. Gaafa jaarsummaa irratti eenyu sana maal jettee mucaachii walitti Gabriel akkas hin jenneet isheen achi jirti akkamittiin akkas jechuu koo dhiisuu koo barti. Okay, biyya alaa turte. Isheen achi turte. Ani fi nas teenyee xarapheezaa zuuriyaa wajjiniin haasofneerra. Ani fi wajjiniin teenyee haasofnee xumurreerra. Anis immoo waldaa irratti kitaabni maaliif shakkitaa jedhu qophaa'aa jira. Isinis irraa barattu nuti ittiin jabaannaa jedheeraan akkas. Amma isheen maal gooti? Barsiisaa Faayisaa tumtuu kennamuu qabu kan keenya kitaabni kun jette. Tolee fudhadhaa. Zargaa Waaqayyooti fudhadhaa. Lammata maqaa kiyyan dhayinaa maqaa keessa hin na'u kitaaba biraa nan hojjedha. Garuu maxxansa lammataa irratti akka ittiin seenneen jedheen. Maxxansa lammataa amma kitaabni kun dhumeera. Firee hammi ta'uu sana garuu isa bukkee jiraachuu danda'a. Kan maxxansamne firee 2,200 dhumeera. Amma namoonni baay'een biyya qonnanne godina qonnanne iddoo itti raabsamuu qabutti raabsamne kan kitaaba kana fuudhee ijoollee miseensa biyya alaa jiruu fi ijoollee namoota maabara saaficheetu fuudhee biyyatti gale malee raabsamnes ukkaamamee hafe jechuudha. Maaliif akka godhe isaa madaanaa lamiitu beeka jechuudha. Kanaatiif kitaaba kana keessatti gana bichee miti yoo waan biraa kaasilaachaa wayii yookaan jibbinsa dhuunfaa wayitti fakkaataa jedheetanii kaasaan jiru. Ganaadha dubbiin ijoon gurguddaan jechuudha. Amma dhumarratti dubbeen boodarra dubbadhu sana hin godhan taanaan gana wanti baay'een ba'a jechuudha. Gana ana bichee miti kan dhufu yoo xiqqaate biyya keessa namni 20 jira. Sabukkeettis kan bilbilaa jiran sagaleen ijoollee keenya sagalee haa taanu ijoolleen dararamaa kan jiru wajjiniin dhiyaanna. Kanneen irratti kaasaa jiru kan immoo dhufanii deebii itti kennan tokkoon deebii itti kennan miidiyaa irratti eegga deebii itti kennanii kaanii hoo isa isaan soba jedhan aniif isaan immoo face to face walitti dhiyaannee tasuma istiidiyoo kana keessatti gaaffii hangaafadhu kan akka inni deebisuun barbaada. Tokko kana amma kan kitaaba kiyyaa haala kanaa taarkiinsaa haala kanaanidha. Haa ta'u gaamee egaa wantoota amma ka'an kana hundumaaf egaa waldaan Tsaraasiyoonis dhufee akka yaada isaanii ibsan. Akkas ibsan. Abdii qabna maaliif akka miidiyaatti erga nuti kana ija uummataan geenyeen booda isaanis immoo miidiyaa kana laaluun yookaan turtii amma goonii kana laaluun dhufanii akka irratti kennan abdiin qaba jechaadha. Asumaan gara dhumaatti yoo deemnu wantoota amma kakaasni kana hunduma irratti egaa mee furmaata ta'a kana yoo taasisan hojii gaarummaa kana kara gaarummaatti ni deemu. Hojii amma hojjetamaa jiru kana gara gaarummaatti jijjiiruuf furmaata ni ta'a. Waldaan kun hojii kanarraa haa deebi'u yoo jettan akka keessanitti wantoota argitanirraa ka'uudhaan wantoota jibbitanirraan ka'uudhaan furmaata jettanii kan keessan walitti dhufuudhaaf wajjin tajaajiluudhaaf mana amantaa seeraan tajaajiluuf seeraan dhaabuuf tajaajila sirriitti itti fufsiisuu fi mee waan kun yoo kana ta'e wayya jettanii yaada furmaataa tokko dhumarratti gaamee furmaata kennaati. Kana malee immoo deebinee sigaa ajandaa biraatiinis walitti deebuun keenya oolu waa'ee kanarratti immoo kun kan guyyaa jalqabaa ta'u malee walitti deebuun keenya waan hin oolleef
Mee furmaata kan jettan immoo yaada tokko dhumuma irratti jechaadha furmaata ta'a. Kana kan jettan yoo jiraate mee nuuf kaasaa. Eesh. Otoo gara sanatti seeniin dura ijoollee yookaan miseensa yookaan saba kiristaanaa biyya keessa jiran keessaati waldaan kun nu miidheeraa warri jiran utuu sagalee isaanii dhageenyu xiqqoo ishii jechuudha. Maaliif amma xumuruudhaaf jirra waan ta'eef yoo xiqqaate dubbii ijoo sadiin kaasa xumuruudhaaf. Kanaatiif miseensa yookaan immoo saba kiristaanaa biyya keessa jiran maal miidhamne kana nu miidhe kana kan nu godhe kan jedhanii sagalee isaanii rakkinan qabu namoonni miidhama yoo jiraatan sagalee isaanii kun miidiyaadha waan ta'eef miidiyaa bilisaati dhageessuu danda'u. Kanaatiif maaliif amma saadhanaan baay'ee na balaaleffachaa dhugaa dubbachuuf taana yoomiyyuu immoo dhugaan dhoksan yoomiyyuu haa ta'u kana bichee miti kan waldaa kana jalqabadha waldoonni kan akka kanaa jiru. Kan mana kiristaanaa keessa dhokatee saba kiristaanaa miidhaa jiru baay'eetu jira. Isti adageenyu waan kiristaanonni isaan himachaa jiran. Hello. Nagaa keessanii. Galata Waaqayyoo ana barsiisaa Fayyisaadha. Mee na beektu natti fakkaata. Mee komii waldaa Tsalaatsoon irraatii fi koree sanarraatii qabdaniisti akka nama dhuunfaa tokkotti kana nu miidhaniiru akkattiin waadaa addaa nu galanii waadaa isaanii cabsanii mee kan jettan yoo jiraatame gabaabsaatti daqiiqaa 2 kan hin caallamne nuu ibsaa.
Nashi. Nashi atawashi nagadri waaqayyo isaa eebbisashi. Egaati akkuma dhageessanii waa'ee maallaqa kanaan kan wal qabatu ijoollee baay'eetu bu'aa jira. Baay'ee jechuudha. Kanaatiif wanti kun daandii gadhiiseera abbootiin amantaas alaalanii jarrisi isa namarratti maallaqaan nama bitanii nama saadaduu mokkora sana dhiisanii gara qalbittaa deebi'anii dhumarratti daawwattoonni sabni kiristaanaas akka inni baru kan hin barbaadu furmaanni isaa maalidha amma yaada kaasneerraa yaada gongoraas yaada hundiyyuu kaasneerra furmaanni isaa maal haa ta'u yoo jennee furmaata isaa tokko maal godha kanan kennu jarri kun warri koora jedhaman kun dhiyaatanii miidiyaadhaan saba kiristaanaa dhiifama gaafachuu ijoollee sabaa baddalanii ijoollee sabaatu bu'aa jira. Ijoollee Arsii, ijoollee Wallaggaa, ijoollee Booranaatu bu'aa jira. Uummata miti haati isaanii, abbaan isaanii, obbolaan isaanii, lammiin isaanii uummata miti. Uummata tuffatame ijoollee kana otoo hin ta'in haadha abbaa isaanii tuffatame. Kiristaana amantaa kana keessa jiru tuffatame. Jarri kun miidiyaatti dhiyaatanii saba kiristaanaa dhiifama gaafachuu. Saba kiristaanaatii fi saba Itoophiyaa wallaffaan amantaa fakkeessinee nama yakkineerraa dhiifama gaafachuu miidiyaatti dhiyaatanii. Tokko. Inni lammataa Wallagga Gabriel yookaan immoo Abbuun Dabalaa shingiramtu kuni miidiyaatti dhiyaattee amantaan ishee Ortodoksii Tawaahidoo Ortodoksii qofa miti. Ortodoksii baay'eetu jira. Warri mana keessatti sirna waaqeffannaa gaggeessan meeqatu jira. Kan akka Hiita Maariyaam kan jedhan meeqatu jira. Mana keessatti suwwaa qabu, taabota qabu, qeesii qabu, daakonii qabu. Jarrisiin Ortodoksiin baay'ee jira. Garuu Tawaahidoodha keenya. Ortodoksii Tawaahidoo akka amantaan ishee akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amantu dubbattu. Lama. Sadaffaa qarshii fi meeshaalee maqaa mana kiristaanaatiin ijoollee kiristaanaa irra sassaaban isaan harka kan jiru mana kiristaanaatti sarkabu. Abbootii amantaa dhuguma amantaadha yoo ta'e daldalan qaban taanaani abbootii amantaa bulchaan biyya lallabaa Shaggar abbaa keenya Abuna Saaroosidha. Meeshaalee maqaa mana kiristaanaatiin bitan kana sarkaban yoo dhuguma kiristaanaa ta'an. Yoo dhuguma hanna of keessaan qabu ta'e faayidaa dhuunfaan qabu yoo ta'e qabeenya maqaa mana kiristaanaatii fi ijoollee kiristaanaa irra sassaaban kana mana kiristaanaatiin maal gochuu sarkabu. Kanan godhan taanaan dhimmichi amantaas miti hannadha jechuudha. Inni arfaffaan himata isaanii ragaa jiru kanaaf ijoolleen Oromoo biyya Ormaa keessee harabaanis dhiitamaa asiinis biyya keessatti dhiitamaa kan jiru kanaaf himata isaanii ragaa jiru kanaaf mootummaan harka keessa galfachuu qaba waan kana jechuudha. Mootummaa laallata. Dhimmi zeegaa dhimmi saba tokko mootummaa laallata. Abbootii amantaa akka amantaatti laallata akka sabaatti immoo mootummaa laallata. Mootummaan maal jedha dhimma kanarratti? Dhimma warra dararamaa jiru kana maal jedha? Mirgi isaanii maaloodha? Komishinii mataa isaa danda'e qaba akka farra malaamaltummaatii fi warreen faayidaan mal argachuudhaaf saba gowwoomsan jedhame akkasii mataa isaa danda'e qaba. Mootummaan maal jedha? Qaamni poolisiis qaamni nageenyaas dhimma kana kan laalu ijoollee kana seeratti dhiyeessee gaafachuu qaba. Amma dubbiin isaa xaarramutti dhugaa moo dhugaa miti? Himanni isaan ragaa jiru kun ijoolleen biyya Ormaatti bu'aa jirtu kun himanni isaan ragaa jiru kun dhugaa moo dhugaa miti kan amma jirti mootummaan harka keessa galfachuu qaba jechuudha. Saba kiristaanaa keenya mana kiristaanaa keessaa kan baasaa turan namoota akkasiitidha. Jaarraa duuba irratti deebinee gaafa laalle amantaa deeffatanii kiristaanaan kiristaanaan taatu kiristaanaan mana keessii firrachaa kiristaanaan jedhanii saba kiristaanaa mana kiristaanaa keessaa baasaa turaniiru. Kunis isumatu daandii jijjiirratee kanatti fakkaata. Tokko kanadha. Dhumarratti dhiifama gaafatanii warreen amma hanqaa'e kana hin godha yoo ta'e ammas itti fufaa jechuudha dubbichi. Itti fufaa. Namni wal talaaqaqu hin jiru. Anis dogongora nu jirtaan dogongora koo bukkeenaaf hin darbi. Hannaan haa tataan na bukkeen darbi. Hattuun immoo lallabaa ta'uu hin danda'u. Haca barbaadan lallabaa ta'uu nan dogongora taanaan nan ejja taanaan sirrii miti. Sirrii miti. Deebi'ee waan kana hin sirreessa yoo ta'e abbootiin maal jedhu?
Waggaa waggaadhaan taadisuun maal jechuu iyyuurra mana amantaa qaba iddoo tajaajilu qaba to'achuu mootummaa isa akkasaati kan ijoollee keenya immoo saba kiristaanaatiif immoo ala kan jiraniif immoo nagaa kan naafu otoo isaanitti addaa wal liqimsanii warri jaalallee jaraa ta'an liqimsanii ijoolleen maatii isaanii biratti otoo qubatanii isa bukkeetti qubachuu dhaqan maaliifidha? Haati abbaan otoo jiru abbaa warraa otoo jiru jaalallee otoo jiru isa dura kee raayidiidhaan fuudhee manatti galee bultii 2-3 achi bultee galti maaloodha ergaa maalii qabannu kuni? Okay, warri biyya alaa dhufan kallattumaan manicha deemamu. Mana isaa deemama. Maaliif? Inni kun maaliif akkas godhu? Warra qabanii maatiin qabanii maallaqa qabatanii dhufanii waan isa harka jiru mana isaanii fudhatanii galanii kanas furmaata jalatti kanas akka inni sirreessuu qabudha. Kana bichee miti. Deebi'ee suura akkattiin hojjetee maqaa ijoollee biyya alaa jiru sassaabee mana isaa keessa jira. Maaliif sassaabee suura ijoollee? Mana amantaa kan kaatiraalii meeqa jira? Waraqaa miseensummaa baafadhaa jedha malee manni kiristaanaa miseenstaa jedha malee suura keessa sassaabaa fidaa maqaa kiristaanaa keessanii maqaa dhaqaba keessanii abbaa keessanii jedheen gaafatu. Kaayyoon isaa maali? Dura suura tokko hojjechiisanii kan daakon interneetii irra jiru birrii meeqatti akka cafacaafame inni mataan isaa ibsa. Suura namaa gurgurama. Suuruma sana gurguranii. Isin kana gaaffii irratti hin kaasne suurri maaliif gurgurama? Suurri namaa. Isa kana ani kaasin tokko eega xumuramee kan koosa dhiyoo irratti galee kan koo. Kan keessanis gurgurameera. Kan koos gurgurameera. Maal jechuudha suurri akkamiin gurgurama? Amma akkatiin hojjetanii suurri ijoollee hundumaa dhufeetu walakkaa sana loogoo waldaa sana jira. Hundumtuu achi jala gadi jira. Dura hojjechiisanii kaanii haaressaa suura haaressaa jedhee suura kan biraa immoo fuudhani. An kanan beeku nama akkatiin suura ergi maqaa kiristaanaa ergi maqaa dhagaa ergi warra tonkaa hin beekani. Warra faguun beekani. Tarii dingata gara sanatti ijoollee simanni isaanii kanadha. Wanti nu adochanii wanti akkas nu gochaa jiru jedhu waan ta'eef isa kanattis yaada nuuf kennu qaba. Karaa kootiin kanan kaasa furmaata kanarraati of asirreessuu jarreen nama jedhe garuu tokkoffaarraa fi sadaffaarra jiru sirriitti tokkoffaa sadaffaa arfaffaarra kan jiru ilaalamuu qaba. Sirriitti jechuudha. Saba kiristaanaa dhiifama gaafachuu anis yoo saba kiristaanaa baddala dhiifama gaafadhan. Saba kiristaanaa tokko yakkiri taane ati lallabaa taate namni maaf si himata. Ati tajaajilaa mana uummata fuuldura dhaabachaa uummanni immoo si himachaa maaloodha. Kanadha. Kanan kaasaa wanti kun sirrii taanaan ammas wanti baay'een jira duubarraan viidiyoodhaan jira. Sagalee illee kan sagalee guutummaan guutuu amannee fudhachuu hin dandeenyu. Yeroo amma kompiitaraan akkana baree ati suura keessa kaayetu ofiisaati waan dubbate isatti dubbate jedhee sitallaa akka mucayyoon immoo muuxannoo akkasii qabdi. Akkasii qabdi silkii kee hiitee silkii isaa hiitee ofii barreessiti akka inni waan inni si arrabsee gooti. Akka waan ati immoo sarrabsee goote silammaan walitti buusi muuxannoo qabdu waan ta'eef viidiyoodhaan kanneen jiran gochaan ragaan nama wanti jira wanti hedduutu baa waan ta'eef kanadha walumaa galatti galatooma. Galatooma barsiisaa egaa wantoota hedduu kaasneerra amma kanarratti gaa waldaan Tsaraasiyoonis dhufee deebii kennuu akkasumas gaaffii kaasuu ni danda'u. Wantoota nuti amma kaasne kana hundaaf immoo egaa Ambeeku waaqayyoo fi isin gidduudha. Naannoo akka miidiyaatti waan takka egaa isinirraa wantoota jiru fuuneerraa waldaa Tsaraasiyoon biramoo maaltu jira isa jedhumoo dabareettaa nutti ni qoranna. Egaa ragaa nuuf kennitaniif galatoomaa jecha waldaan Tsaraasiyoonis egaa bifa obbolummaatiin bifa jaalalaatiin mana kiristaanaa tokko nu godha malee egaa biyya kana keessatti nuti nama ijoollee biyya tokkooti mana kiristaanaa keenya kan tajaajiludha. Kanaafiyyuu bifa jaalalaatiin jaalala qabeessaan gara kana akka dhuftanii egaa dubbii amma ka'an kanaaf gaaffii kanaaf akka deebii kennitan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaa dhaggeeffattoonni keenya immoo egaa obboloota keessaniif hiriyoota keessaniif sheer gochuun viidiyoo kana egaa namni akka irraa baratu taasisuu dandeessu jechaadha. Egaa hanga ammaatti kan nu faana turtan hundumtuu kabaja guddaa ulfina guddaa nu biraa qabdu. Egaa kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos maqaa isaa kabajamu lafa jirtan maratti arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa butotaa hunduma keenya faana haa ta'u barsiisaa kabajamaa ulfaadhaa isinis waaqayyo janagaa wal nu agarsiisu egaa walitti deebuun keenya waan hin oolleef
Egaa hanga dhuma qophii keenyatti nu faana kan turtan obboloonni keenya galatooma subscribe like share gochuun dagatiina lafa nagaa oolaa lafa nagaa bulaa waaqayyoo biyya keenya abboota keenya amantaa keenya mana amantaa keenya obboloota keenya biyya garagaraa jiran hunduma nagaa nuuf haa godhu kabajamaa ulfaadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u amiin.